Maali fardi maraatee jedhee waraabessi ari'ee dadhabee jedha mammaaksi Oromoo. Dubbiin kun galagalchoodha. Isa balleessaa jirutu isa nyaachuu fi ajjeesuu deemutu qulqulluu ta'ee isa lubbuu isaa oolfachuuf deemu immoo yeroo inni maqaa hadheessu agarra. Dubbiin kun dubbii Oromoo wajjin wal fakkaata. Warri Oromoo balleessanii gabroonfatanii cabsanii qabeenyaasaa biyyasaa lafasaa eenyummaasaa fudhachuu barbaadan tattaaffii Oromoon of hambisuuf godhu akka hammina guddaa tokkotti godhanii yeroo isaan Oromoo maqaa xureessan agarra. Oromoo baay'een isa kanarratti dammaquutu irra jira. Ammayyuu hin dammaqne. Dammaqee wanta ta'aa jiru kana hubatee of hambisuu danda'utu irra jira.